Kabajamtoota hordoftoota birraa yuutuub akkam jirtan jirra galata waaqaa har'a geenye torbee darbee taayitilii tokko yookaan immoo viidiyoo gabaabaa tokko irratti akkamitti faayilii yookaan immoo dookumentii keenya paaswordiidhaan akka hiikuu dandeenyu ilaallee turre. Har'a immoo wanta haaraa isinii qabadhee yaadeen jira. Innis maalinni akkamitti dookumentii yookaan immoo faayila keenya irratti ispeeshaalii Microsoft Word irratti akkamitti fuula baasuu akka dandeenyu yookaan immoo akkamitti peeji nambarii kennuu dandeenya kan jedhuu fi baafata akkamitti itti baasuu dandeenya yookaan immoo table of content isa jennu sana akkamitti itti baasuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa. Isin immoo subscribe, share, comment gochuudhaan na hordofaa, na duukaa bu'aa. Akkuma beekamu kun cover page dookumentii kanaati. Asirratti jalqaba fuula kennaa fi fuula immoo gosa lama kennuu dandeenya. Arabic numberii fi Roman numberii kennuu dandeenya. Jalqaba irratti fuula kennuuf gama kanarra dhufnee iddoo kana bara fiidalii kana dhufnee page layout kan jedhu jira. Asirratti tuqaasna jecha. Sana booddee break kan jedhu jira. Gama kanarra dhufnee break goona. Achi booda next page kan jettu kun jirti. Asirratti next page kan jedhu kana irratti tuqaan booda haala kanaan nuuf fida. Sana booda duubatti deemnee ammas insert page kan jettu kun jirti. Insert page jenneeni gama kanarra dhufnee immoo page number kan jedhu kun jira. Asirratti dhufnee bottom page kan jedhu kana click goona jechaadha. Asirratti bottom number jenneeni asirratti plain number 3 kan jettu kana tuqaan booda akkanatti lakkoofsa kana kennee jira. Amma lakkoofsa kana erga nuu kennee asirra deemnee gama kanarra deemnee duubatti deemnee jechaadha. Asii qabnee haga barbaanne tokkotti insert erga seenne booda amma asirra deemnee page nambarii kan erga seenne foormaatii isaa filanna jechuudha. Amma introductionitti Roman numberiidhaan kennine sana booda kan jiran immoo Arabic numberiidhaan kennaa jechaadha. Amma asirratti foormaatii kana erga tuqaasee kun number format kan jedhu kun jira. Asirratti tuqaasaa foormaatonni kanarra jiranii lakkoofsa ABC kan fi kun lakkoofsa kun ABC kun immoo Roman numberiidha. Asirratti erga tuqaasnee gara kanarra dhufnee start kan jettu kana erga filanne booda Roman number 1 kan jettu jirti. Asirratti isarra erga filanne booda click goonaa jechuudha. Tuqaasna jechuudha. Kana booda table of content kanarraa jalqabee Roman number 1 akka nu kennu erga taasisnee booda amma dhumatti kun taatiloon jajjabaan kun amma Roman numberiidhaan jechaadha. Amma goda kana ga'utti Roman numberiidha. Asirra immoo ilaaltan introduction irraa jalqabee lakkoofsa Arabic numberiidhaan yookaan immoo tokko lama jedhee akka peejii nu kennu taasisnaa jechaadha. Kun amma lakkoofsa Romaaniidhaan lakkoofsa 8 kun immoo 7. Kanaaf introduction irraa jalqabee lakkoofsa tokko lama jedhee yookaan immoo Arabic numberiidhaan akka nu kennu asirratti click goonaa jechaadha. Gama kanarra dhufnee asirratti click goona booda amma isattuma kana dura hojjenne kanatti steepuma kana duraasanii itti fuunna jechuudha. Asirratti page layout eega jenneeni break goonaa jechaadha. Break goonee next page jennaani. Next page jechuun asirraa jalqabaa jechaadha. Kana booda insertitti deemnee page numberii filannaa. Asirraa isaa akkuma duraa kana bottom irratti akka nu kennu taasisnaa. Jalqaba asirra bottom irratti nu kennee jiruufu asirra dhufnee direct formaat isaa filannaa jechuudha. Asirratti formaati filannaa. Erga formaati filannee booda numerikii kan Roman numberii kana gara antiin jijjiirra jechaadha. Gara Arabic numberiitti kanatti jijjiirree start kan jedhu kana tokkorraa nu jalqabe jennaan jechaadha. Kan asirraas keessa jira. Yoo barbaanne lamarraa sadii irraa akka jalqabu afur irraa akka jalqabu gochuu hin dandeenya. Garuu nuyi jalqaba tokko akka nu ta'u waan barbaannuuf tokkorraa jalqabe jenneeni erga xumurree booda okay jennaan jechaadha. Okay erga jenneen booda haala kanaan tokko jedhee lama jedhee sadii jedhee haala kanaan nuuf fidaa jechaadha. Kana booda kan jiran amma
Kana booda amma cover page kan jiran Roman numberii jecha akkanatti nu fida. Erga kana kenninee xumurree gara duubaa deebinee kunoo asitti yoo agartan kuni page numberii tokko jedhee jira. Haa tokko jettu kana asirraan kilik goonee gara harka mirgaatiin kilik goonee asirra dhufnee different first page kan jedhu egaa kilik goonee akkanatti irraa balleessa jechaadha. Cover page kun akka page hin qabaanne yookaan immoo firii yookaan immoo bilisa ta'uu qaba jechaadha. Page hin qabaatu akka kaanii kana booda diteelii kana galchuunee booda lakkoofsi kan jiru karaa gadii introduction irra qabee tokko irraa jalqabaa asirraa immoo table of content kan jedhu irraa qabee immoo Roman number 1 irraa jalqabaa kun immoo firii ta'uu qaba jechaadha. Haala kanaan page of numberii kennineera sana booda save jennaan jechaadha. Stepin itti aanu immoo akkamitti table of content yookaan immoo qabiyyee baasuu dandeenya yookaan baafataa irratti akkamitti qabiyyee achi keessa jiran sana asirratti fuula jalqabaa kanarratti baasuu dandeenya waan jedhu ilaallaa. Isas itti fufnaa isin hordofuudhaan gabaa isin jechaa jira. Asirratti erga fuula kana kenninee erga fuula xumurree gama kanarra dhufnee immoo asirratti immoo qabiyyee itti baasnaa jechaadha. Qabiyyee yookaan immoo baafata dookumentii kana keessa jiran fuula kanarratti baafnee tokkoon isaa taayitiloota kana yookaan immoo mata dureewwan kanaa fuula kanarratti akka argamuu danda'an asirratti baasnaa jechaadha. Jalqaba irratti taayitilii gurguddaa kana filannee asirratti immoo gama kanarra dhufnee heading waan jennaan jecha. Heading waan irratti filannaa jechaadha. Hundumarraayyuu taayitilii gurguddaa yookaan immoo mata duree gurguddaa kana heading waan irratti filanna jechaadha. Kunis akkasumatti heading waan jennaani kanas asirratti dhufnee heading waan jennaani kan hunda isaatiiyyuu mata duree gurguddaa kana heading waan jennee filanna jechaadha. Kunis akkasuma heading waanidha. Abstract heading waan kunis heading waan ta'eef mata duree jajjabaadha. Asirratti mata duree guddaa waan ta'eef heading waan. Akkanatti immoo gaafa lakkoofsa lama of jalaa qabaate fakkeenyaaf 1.2 kan jedhu kun hin jira waan ta'eef asirratti kun immoo heading 2 jalatti filannaa jechaadha. Kanas akkasuma heading 2 jalatti filannaa. Kunis heading 2 filannaa. Kana immoo kunis taayitilii guddaa waan ta'eef heading 1dha. Kun immoo taayitilii xiqqaa yookaan sabtaayitilii jennu sana heading 2 jalatti filannaa. Kunneenis akkasumatti heading 2 jalatti filannaa. Kun immoo mata duree gurguddaa immoo heading 1 jalatti filannee kana heading 2 jalatti filannaa. Haaluma kanaan hunduma isaa itti fufnaa jechaadha. Haaluma wal fakkaataadhaan heading 1 lakkoofsa tokko kan qabanii fi kan hin qabne immoo mata duree gurguddaan heading 1 jalatti kan lakkoofsa lama qaban fakkeenyaaf 4.1 kan jedhu kun heading 2 jala galaa jechaadha. Kun immoo conclusion kan jedhu kun ammas lakkoofsa tokko bichaa qaba waan ta'eef heading 1 jala galaa. Kun akka tasaa immoo asirra dhuftanii gaafa ilaaltan heading 3 jala galaa jechaadha. Lakkoofsa 3 qaba jechaadha. 5.1 jedha heading 3 jalatti filannaa. Haala kanaan erga filannee xumuree booddee gama kanarra dhufnee asirratti erga filannee xumuree booda save erga jenneeni ol aanee kan jiru kana table of content iddoo jiru kanatti dhufnee wantoota amma filachaa turre kana asitti kenninaa jechaadha. Kunis sirnaan kenninaa kun referensii gama kanarra dhufnee referensiin kun asirratti referensii bakka jettu kana erga cuqaasne booda table of content kan jettu hin jirti. Kunoo gama kanarra dhufnee gama harka bitaa kanarra asirratti dhufnee automatic table 1 kan jedhu kana erga cuqaasne booda akkanatti nuuf fida jechaadha. Kunoo akkuma dura dubbadhe fuula garaagaraatiin content keessa jiru kana yookaan immoo qabiyyee dookumentii kana keessa jiru kana kunoo akkuma agartan amma introduction bira gahutti fuula yookaan immoo peejii kana Roman number jennuu kennee jira jechaadha. Akkuma asirraa ilaaltan kanatti gama kanarra akkuma ilaaltan introduction irraa jalqabee haga dhumaatitti immoo Arabic number yookaan immoo 1 2 3 jennu sana nuu kennee jira jechaadha. Akkuma ilaaltan kunoo akkuma mul'atu kun amma introduction itti jechaadha. Hundi isaa amma introduction itti
Kun asii jalqabee amma asiitti Rooman nambariidhaan jira. Asii qabee immoo introdakshin irra jalqabee immoo Arab nambarii yookaan immoo 1 2 3 jennu sana jecha. Kun amma asiitti irra amma xumuraatitti iyyuu haala kanaan nu kenna jecha. Viidiyoon har'aaf qopheesse kana fakkaata. Isinis immoo kana hubattanii kana erga daawwattanii booda mala gabaabaa fi karaa gabaabaa akka dookumentii keessan irratti gabatee qabiyyee yookaan immoo table of content baasuu dandeessanii fi akkasumas immoo fuula gosa lamaan kennuu akka dandeessan Arabic nambariidhaa fi Rooman nambariidhaan akka kennuu dandeessan abdii guddaan qabaa. Waan hordoftaniif galatoomaa. Sabiskaraayib gochuun dagatinaa. Sheer koomentii gochuudhaan na duukaa bu'aa.